godinaalee Oromiyaa adda addaa keessatti walitti bu'iinsonni itti fufuu jiraattonni sagalee Ameerikaa dubbise ibsanii jiru. Sodaa nageenyaaf maqaan isaanii himuurra kanneen of qusatan jiraattonni godinaalee Shawaa Lixaa, Horroo Guduruu Wallaggaaf godinaalee biroo mootummaaf waraanni bilisummaa Oromoo karaa nagaa akka dubbataa jiran ibsaniyyuu walitti bu'iinsonni garuu ammallee hin dhaabanne jedhan. Yeroo marii nageenyaa dhagahan abdii horachuu isaanii ka dubbatan jiraattonni kun amma innaa wal waraansicha dhagahan immoo deebi'anii yaaddoo keessa galuu isaanii himan. Yuunivarsiitii Ambootti barsiisaan saayinsii siyaasaa tokko immoo qaamonni lameen akka gara marii nagaatti dhufan uummanni dhabamuu nageenya keessa jiru dhiibbaa gochuu qabu jedhan. Tsahaay Daamxoot Finfinneerraa gabaase kunoo. Jiraattonni naannoo Oromiyaa godinaalee garaagaraa sagalee Ameerikaatiif himan mariin nagaa marsaa jalqabaa mootummaa Itoophiyaaf waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Taanzaaniyaa Zaanzibaar keessatti eegalamee gaggeeffamaa ture nagaa waarawaa naannichatti fida abdii jedhu akka qaban eeruudhaan erga mariin nagaan kun eegalamees godinaalee Oromiyaa bakkeewwan rakkoon nageenyaa ture keessatti walitti bu'iinsi itti fufee jira jechuun himani. Jiraataa godina Shawaa Kaabaa aanaa Yaayyaa Gullallee ta'uu isaanii kan himan maqaan isaanii akka hin waamne namni gaafatan tokko mariin nagaa marsaa jalqabaa mootummaaf waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamaa ture erga eegalameen asis walitti bu'iinsii fi rakkoon nageenyaa daran babal'atee jira jechuun himaniiru. Erga mariin araaraa qaamota lamaan kana gidduutti eegalee naannoon keenya dura naannoo rakkoon nageenyaa waggaa 3 walitti fufee turedha. Abdii guddaa godhannee turree numaa gammachuu keenya kana booda rakkoon keenya jiru xiqqaate rakkoon nageenyaa kun hin furama jennee gammadaa turree. Haa ta'u garuu ari'arichi achirraan hin deemaa jira jedhama. Achiin otoo isatti gammannu lafarra garuu waan uumame ammallee waan bareedan agarree numaa otuma araarri gaggeeffamaa jiru mana maatii kiyyaa'uu dabalatee mannoonni qonnaan bulaa ganda godha jabaa jedhamu keessatti kinoo Yaayyaa Gullallee jechuudha mana nama 7 gubate. Kuni gaafa araarri hin taa'amu jedhamu kana keessatti jechuudha. Wantoonni akkanaa kun gaafa mul'atan immoo araara sanarraallee abdii nama dhabsiisa. Yookaan immoo warri mootummaa bakka bu'anii too'ii waraana naannoo kanatti bobbaasaa jiran kuni waan mootummaan olii jedhu kana quban qaban laatallee nama jechiisa. Olii mootummaan araara jechaa jira garuu waraanni asitti gara kanatti gadi bobba'e mana uummataa gubee qabeenyi qonnaan bulaallee horiin kan qalameen jira. Kun amma waan maatii kiyyarra ta'edha jechuudha. Namni kan biraan yaada kennan jiraataa godina Qeellam Wallaggaa ta'uu isaanii kan himan maqaan isaanii akka hin waamne kan gaafatan haalli nageenyaa ammallee sodaa ta'uu ibsuudhaan qaamoleen lamaan marii nagaa akka itti fufan gaafataniiru. Manni araara kana kan miskii guddaan eegaa jira. Keessumattuu aanaan kun rakkoo nageenyaatiin akka malee miidhamaa turte. Kanaaf uummanni akka malee osaan eegaa jira. Barreessaa paartii siyaasaa Madirakkan ta'anii fi dhalataa godina Shawaa Lixaa aanaa Gindabarat ta'uu isaanii kan himan Obbo Dastaa Dinqaa walitti bu'iinsi kun itti fufee akka jiru hawaasni naannicharraa eeruu akka argatan himu. Sochiin walitti bu'iinsaa kun calaqqisuu akka eegale agarra. Fakkeenyaaf gara odeeffannoon adda addaa akka mul'isutti gara Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti naannoo Guduruufaa kana naannoo Lixa Shawaa kana keessatti naannoo Gindabarat fa'aa gara Meettaa kana fa'aa fi bakkoota adda addaa gara Harargee kana fa'aattis walitti bu'iinsi akka jiru maddeen adda addaa in ibsuu jechuudha. Gama biraatiin jiraataa godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amuruu ta'uu isaanii kan himan maqaan isaanii akka hin waamne kan gaafatan walitti bu'iinsi kun ammallee itti fufee jira jechuun ibsani. Mootummaan amma nagaan hawaaru isa jedhamee walii galtee sadarkaa Afriikaatti isaa ta'u sadarkaa addunyaatti dubbatamaa jiru kana irra darbee mootummaatu ummata kana nagaa dhorkaa jira. Kana arginaa hin nageenya. Nagaan hawaaru erga jedhamee mariin nagaa erga taa'amee maaltu lola barbaachisa ta'u. Dhimma kanarratti kanaas ofsiisni barsiisaa saayinsii siyaasaa kan ta'an Salamoon Tafarraa akka ibsanitti uummanni rakkoo nagaa dhabuu keessa jiru qaamoleen lamaan gara nagaatti akka dhufaniif dhiibbaa gochuu akka qaban ibsaniiru. Mariiwwan ittaanutti mootu mariiwwan 2-3 booda mootummaatti garuu agreemanta keessa galchuu danda'u. Ceasefire gochuu danda'u. Kanaaf ammaaf waraana dhaabne jechuun maaliif mariisa keessatti inni guddaan maal jedhanii qabxii isaa walii gala inni guddaan maal inni rakkoo naannoo Oromiyaa keessa jiru karaa nagaatiin nagaa qofaan akka furamu walii gallee jira yookiin immoo qaamni lamaa walii galanii jira. Inni guddaan kana. Kan jechuun maal nuti agarsiisa qaamoleen lamaan mootummaa ta'u humnidhatee humna waraanaatti kun immoo wal waraanuudhaan kaayyoo yaadanii ibsan galmaan ga'uu akka hin dandeenye hubachuu isaanii agarsiisa jechuudha. Kanaafuu oopshiniin jiru maal jennee ilaalan oopshiniin jiru inni guddaan karaa nagaa fi nagaa furuu qofa furuudha. Kan nu baasu nagaadhaaf.
jedhanii kana ittaasee mootu ummanni maal barbaada nagaa barbaada. Ummanni nagaa barbaada jechuun mootu qaamoleen kun akka walitti dhufanii dhiibbaa guddaa uumu jechuudha. Akka waliigalatti ceasefire yookiin mootu waraana dhaabuu hin geenye jechuun kanaan booda dubbiin araaraa, dubbiin mariidhaa, dubbiin wal dhabdee karaa nagaatiin furuun cufame jechuun dandeenya. Gama biraatiin tibbana dubbii himaa idila addunyaa waraana bilisummaa Oromoo kan ta'an Odaa Tarbee fuula Tiwiitarii isaanii irratti akka qoodanitti walitti bu'iinsi kun naannoo Oromiyaa godinaalee adda addaa keessatti itti fufee jira jechuun ibsaniiru. Dhimma kanarratti qaama mootummaarraa odeeffannoo dabalataa argachuudhaaf carraaqqiin goone har'aaf milkoofne. Haa ta'u malee jaarmiyaa mootummootaatti biiroon qindeessaa gargaarsa namoomaa rakkoon nageenyaa lixa Oromiyaa itti fufee akka jiru gabaase. Sababa kanaanis gargaarsa namoomaa qaqqabsiisuun rakkisaa ta'uusaa ibsee jira. Gabaasa Sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo WBO'n magaalaa Bishooftuu seenuudhaan tarkaanfii fudhateen waraana hedduu du'aa fi madoon adabuu beeksise. Irreefi gaachenni uummata Oromoo WBO'n magaalaa Bishooftuu seenuudhaan tarkaanfii laalessaa diinarratti fudhateen du'aa fi madoon adabuun kanaafti ammoo mooraa keessaa re'ee baasuun meeshaalee lolaa hedduus booji'ee dantaa qabsootiif oolchee jiraachuu hime. WBO'n magaalaa Bishooftuu ganda dirree jiituu keessatti kan argamu buufata poolisii sadaffaarratti ammoo tarkaanfii kana kan fudhate yoo ta'u tarkaanfii kanaanis poolisii irraa 17 fi tikoota mootummaa bakka tokkotti 9 battalatti ajjeese raayyaa ittisa biyyattii irraa ammoo 21 madoon adabee jiraachuu beeksisee jira. Gama meeshaatiin qawwee AKM hedduu, rasaasa AKM hedduu, bombii harkaa akkasumas uffataalee waraana mooraa diinaa keessaa booji'uudhaan dantaa qabsoo bilisummaa Oromootiif oolchee jiraachuu WBO'n beeksisee jira. Mirga afaan qawweetiin dhabne afaan qawween deeffanna jechuudhaan WBO'n lolichas jabeessee itti fufee akka jiru himee jira. Kana malees waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n kaabaa fi kaaba lixa shaggar godina lixa shaggar aanaa meettaa walqixxee keessatti tarkaanfii fudhatiin humna diinaati kan jedhu raayyaa ittisa biyyattii adabuudhaan meeshaalee waraanaa irraa booji'ee injifannoo argachuus himee jira. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo WBO'n tarkaanfii laalessaa waraana faashistii mootummaa bilisiginna irratti fudhatu itti fufuudhaan Oromiyaa bakkoota adda addaatti diina du'aa fi madoon adabuus itti fufee jiraachuu beeksisee jira. Haaluma kanaan irreefi gaachenni uummata Oromoo WBO'n zoonii giddu galeessaa kaabaa fi kaaba lixa shaggar tarkaanfii lixa shaggar aanaa meettaa walqixxeetti humna raayyaa ittisa Itoophiyaadhaa sakattaa WBO'dhaaf walgooree deemaa ture. Birgeediin Badhoo Dachaas Magarsaa Barii fi Bakkalcha Barii qindoominaan haxxee hidhanii rukutanii loltoota PP 400 ol wajjin ala taa'isanii jiraachuu himanii jiru. Kana keessaa ammoo du'aan 174 madoo ammoo 440 ol booji'amaan ammoo 90 yoo ta'u humna diinaa reebuudhaaf moortora dhukaasaa turte WBO'n ammoo haleelee gargar facaasee jiraachuus beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n lola guddaa kanarratti gama meeshaatiin kilaashii AKM 167, BKM 17, Sniiparii 11, rasaasa 10,000 ol bombii 72, kazanaa ammoo 170, hidhannoo 139, koddaa 160, jororoo 700, uffata waraanaa 64, maallaqaas danuu dugda diinarraa hiikuudhaan qabsoodhaaf galii godhee jiraachuu WBO'n beeksisee jira. Kana malees ammoo waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n humna ittisa oraalii magaalaa Minee irraa ammoo madoo guuruudhaaf fiigdu WBO'n dura dhaabbachuudhaan rukutee barbadeessuun hojiin alas godhee jiraachuu beeksisee jira. Lolli mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo WBO gidduutti gaggeeffamaa jiru akkaan kan jabaate hoggaa ta'u ijoolleen Oromoo ammoo bakka maratti injifannoo gonfachaa jiraachuu kan beeksisan. Hamma magaalaa Bishooftuutti deemuudhaan
buufataalee waraanaa gama kaaniin poolisii fi kanneen biroo haleeluudhaan injifannoo gonfachaa akka jiran kan beeksisan. Lola torbee kanaatiin ammoo waraana mootummaarraa 5,000 ol hojiin alas godhanii jiraachuu ijoolleen ummata beeksisanii jiru. Lixa dabalatee kibbaa fi gama kaaniin jiddu galeessa akkasuma hamma baha Oromiyaatti lola guddaa humnoota kanneen ofirraa ittisuudhaaf bananiin ammoo ijoolleen ummata injifannoo gonfataa jiraachuu kan beeksisan. Bakkoota garaagaraatis harkatti galfachaa akka jiranii fi raayyaa ittisa biyyattiidha rukutanii Oromiyaa keessaa baasuufis akka jiran beeksisanii jiru.